Taphee guyyaan kuni guyyaa addaati. Guyyichi viidiyoon kun itti waraabamee guyyaa 15 gaafa carqoos kan ammoo horiitu qalamaa shamarran masqalaa galu jechuudha. Nagaa hin dagannee nagaa fi araarri waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like godhaa isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aa kana paartii tokkoffaa jechuudha. Viidiyoo waa'ee masqalaa galchaa kiyyaa irratti paartii tokkoffaa yeroo nyaanni hojjetamu nyaanni aadaa Oromoo kan akka caccabsaa kan akka cuukkoo yeroo hojjetamu viidiyoo hojjedheeti paartii waan isaa gadi isinii dhiiseera. Paartii tuun immoo nyaata sana qabannee yeroo gara warra abbaa manaa kiyyaatti yeroo imalluudha viidiyoon inni kun jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii booniin fardashii yaabbattee fataa jechaa jirti. Qeerroon fuuldura marsee jira. Egaa qeerroo nama 7 wajjin imalaa jirra. Anaan nama 8 wajjin imalaa jirra. Egaa viidiyoo kana keessatti egaa booniin ammayyuu haay jechaa jirti daawwattoota ishiitiin. Qeerroon immoo haala kanaan boonii fuuldura foroorsaa qabatee nam'ee jira. Egaa viidiyoo kana keessatti raaddillee na fuuldura deemaa jirti. Egaa daawwattoota keenya guyyaan har'aa guyyaa addaati. Guyyaan baay'ee itti gammadeedha. Reefu ka'ee keenya baanee gara warra abbaa manaa kiyyaatti imalaa jirra. Qeerroo wajjiniin harroota fe'annee haala gaariidhaan kunoo raaddinaaf bitamterree kunoo kana fakkaatu fuula dura koo oofamaa jirti raaddittiin. Foroorsan immoo kan naxalaan irra bu'ee jiru kanaadha. Namoonni tarii foroorsaa hin beekne foroorsaa jechuun maal jechuudha warri jettanii akka naannoo Shawaatti foroorsan axanaa murameeti cuukkoo fi caccabsaa fi cuukkoon axanaa kana keessa nam'u jechuudha. Baay'ee waan ta'eef tokko yoo akka carraa ta'e egaa tokkoon qorobee amma kanaa qabachuu waan hin dandeenyeef axanaa sana keessa nam'eet kunoo qeerroon wal gargaaraa jechuudha. Wasaasoo nama lamaan baatu yeroo namni lamaan sun immoo xiqqoo dadhabanii nama lamatu harkaa fuudhaa akkasitti wal gargaaraa. Amma bakka baaniif sana qaqqabnutti haala kanaan wal gargaaraa deemu jechuudha. Amma kunoo kana fakkaata foroorsanii. Egaa daawwattoota keenya baay'ee gammadeera. Aadaa Oromoo keessatti egaa masqalaa galchaan baramaadha jechuudha. Akka godina biraatti hin beeku. Akka godina Shawaatti masqalaa galchaan haadadha. Durbi tokko heerumtee jechuudha. Durbi tokko barana heerumtee masqala irratti dirqama masqalaa galchaan jechuudha. Anis kunoo haala kana fakkaatuun nu fuuldura darbii farda yaabbattee nu booda deemuun hin ta'u jennaan kunoo xiqqoo fardi naa deemuu didee obboleessi kiyya xiqqoo karaa naa qajeelcha jira. Warroonni foroorsaa kunoo na wajjin deemanis kunoo duuba kiyya deemaa jiru. Raaddis kunoo homaan jettu deemaa jirti. Egaa viidiyoo kana keessatti sa'aatiin isaa xiqqoo gara galgalaati. Foroorsanis baay'ee bareeda akkasuma wanti hunduyyuu baay'ee bareeda carareerra hin buune. Egaa daawwattoota kiyyaa agamee xumura viidiyoo kanaatti numa daawwadhaa isiniin jenna. Gana malkaan guddaan illee jira. Malkaa guddaa sana irra yeroo geenye akkamitti foroorsan kun akka ce'ullee akkasuma booniin fardaan illee akkamitti akkan ce'ullee inuma na laaltu jechuudha. Malkaa guddaa sana irratti fardaan ce'uun hin sodaatama. Warroonni foroorsaa kuni akkanatti lama ta'anii baatanii laga irratti baay'ee nama rakkisa. Egaa mee viidiyoo kana aga dhumaatti yoo daawwattanii muudannoon laga irratti illee hin dhabamuun isiniin jedha. Namoonni immoo hawwii yoomanii gaa'ela godhadhee yoomuman biyya abbaa kootii galee gaa'ela godhadhee masqalaa galee gala jettanii warri yaaddanii waaqayyoon yaadaaf karoora keessan isiniif haa guutu isiniin jecha. Egaa asumaan illee jechuudha baadiyyaa keenya dooyadha. Baadiyyaan keenya dirreedha. Baay'ee namatti tolti jechuudha. Midhaan illee haala gaariidhaan margee jira. Atarri beeqilaan garbuun qamadiin kunoo fuulduraan isitti argamaa jira. Baay'ee fatayiidha. Baay'ee namatti tola. Dirree kanarratti immoo viidiyoonis baay'ee bareedee jira. Egaa
baadiyyaan keenya dacheen Oromiyaa magariisa baay'ee namatti tolti. Egaa amma numa deemna lafa daqiiqaa muraasan nu hafe jechuudha achi ga'uudha. Xiqqoo daandiin karaa hedduutu jira. Daandii dheeraa kana kan baanii fi tokkoffaa fardi yeroo deemu akkana nana'anii fi lammaffaa irratti immoo harroonni ba'aa kana baatanii jiranii. Daandii tabbaa yoo ta'e baay'ee ba'aa jiffatanii waan nama rakkisanii fi daandii hedduutu jira. Daandii hedduutu jira garuu daandii hedduu sana keessa kan dafee nama qaqqabsiisu sana harrootaaf karaa sana ba'uu dhiiste. Daandii dheeraa kana filannee daandii dheeraa kana keessatti egaa kunoo amma daandii kana hundumayyuu xumurreeti gara malkaan amma siniin jedhutti gadi bu'aa jirra. Booneen ammayyuu haala gaariidhaan farda ishee irra teessee erga ganama ka'ee dhaabatee aga erga ganamaan jedhaa soorii daawwattoota keenya erga ka'ee dhaabatee aga kanatti booneen fataa itti farda ishee irra teessii kunoo isaan kan foroorsa walirkaa fuudhu ittoo walirkaa fuudhu waan meeqa walirkaa fuudhu amma malkaa sanarra qaqqabaa jirra. Egaa yeroo malkaa kanarra immoo qaqqabee amma farda kana nan sodaadha moo malkaa sana nan ce'amoo akkaman ta'a jedhee onnee keessaa na dhaataa jira. Ituma onnee keessaa na dhaatu kunoo malkaarra geenye jirra. Egaa mee viidiyoo kana guutuu yoo daawwattanii isin fayyadaa waa baay'ee irraa barattu. Egaa foroorsan nama lamaan baatamaa amma malkaa ce'uuf jirra. Foroorsaa kana akkamitti ceesisu laata? Mee tilmaamaa daawwattoota keenya foroorsan kun akkamitti ce'a? Kunoo harroonni ce'uu diddee dhaabbachaa jirti. Malattuun tokko kunoo koottuun ce'anii walitti susanii lamaan ta'anii tokko gatanii kunoo ce'anii jiru. Isaan boodatti afanis kunoo ce'anii jiru. Warri kaan immoo raada takaalaa jiru. Raaddiin urkaa deebitee galti kan jedhan raada takaalaa jiru. Booneen keessanis kutattuun keessan farda ishee qabatteeti malkaatti qajeelte jirti. Fardi gara garbaatti harkaa qajeellan immoo gaddeeffattee luugama gaddeeffattee jirti. Ce'aa jirti. Booneen keessan ajaa'iba qabdi ceete. Amma immoo fuuldura ishee immoo tabba wayitu jira. Tabba kana yaa waaqa akkumatti ceete bakka dhumatee amma immoo warri foroorsaa akkamitti ceesisu laata ka jedhu. Kunoo obboleessi kiyya immoo foroorsaa ceesisaa jira. Walirkaa fuudhaa jiru baay'ee rakkatanii jiru. Wayyoo rakkatanii jiru. Inni kaan luka gamatti hambisee lukti tokko ce'ee inni fuuldura jiru kun obboleessa kiyyaa. Kunoo akkaatti rakkatanii foroorsaa kana ceesisaa jiru. Egaa daawwattoota keenya foroorsan akkuma ta'utti ta'ee